ቲክታከርቾ ሶንዱ ኢንዱራ አከስ ጀዴ ዳመቴ ቱሪ anyways በጣም አሞኝ ነበር በጣም ከኛው ነሞተ ገራገራቲፍ ዋንገራሳ ከሰ ጅሮ ሂመታ ቱሪ ከወዝን ይላሉ ታጋ በቀለን ሙጫኒ ሲንሰቦን ማዳን ዋይ ሰበሳሌ ሊሱን ቤክተን ኩን ሀረረኮ ሀማረጅር ወጎተ ጀሃን ዱረ ጋፋ ባዱባችሁ ፊ ሙጫን ኩን ዱኩብሰቴ ጪስ የጋፋ ጀዳኒ ዱጋን ሴኔ ቦና ሃቶ መሪሰው ባጻሉቲን ኦምኒሳ ከሰ ከሩኩተሜ ቱሪ ቦና በቀለንስ የሮአማ ከሰ የሮቱ ኮ ከድር ማልጀዴ ነመፋራ ሂሪያን ጉዳቲን ነመሲት ሆፈልቺሳ ማለኔ ቤተኒ እስንዳላለን ተኘቹዳ ጊዜ ሙዘ ያተንደቹዳ ዝም ጀተኒ ሙዘ የቹዳ ሰፈራ ከሰ ሱቂን ወደረቀ ቃል ጅራ ሙዘ ጊዜ ያተ ሙዘ ቪአይፒ ኛዳ ካገቲሌ ስሪ ቀቡን ባና ቀበዱ ዝም ጀተኒ ውስተኒ ሙዘ ወንደኛቲን አላፋቱዳኒ ማለት ገጀተኒ አቹ አዋይ ሙዘ ሀሶት እንጂ በሬ ዲዮ ሲገሌ ምን ይባላል ዝም ጀተኝ ኛቲን ባራበር ዮንካን ፍራራ ይገልገላን ነመፋራ ሂሪያን ጎዳቲን ጀዴ ነምጭ ነመፋራ ሂሪያን ጉዳቲን ነመሲት ሆፈልቺሳ ፋራ ጀቹን ነመነመን ሁበን ነመገቲ ጃለላን በይኔ ነመ ሐመ ወፊን በይኔ ፊ ነመ ሐመ ነመን በይ ነምኒ ሐመ ወፊ ሂም በይኔ ነምኒ ሐመ ነመን በይኔ nama wajjin jireenya beeku namni nama wajjin jireenya beeku beekumsa gayaa qaba nama wajjin jiraachuu beeku jechuudha hariifa jechuun afaan hariifaatiin afaan oromooti ቆይ jechuun isinii muuzii hariifa nyaadhaa jechuun nuungalle haasaa akkasii kana jechuun haasaan dafee nuungalu muuzii hariifa nyaadhaa yookiin immoo gizeedhaan ciisaa ማልደቹ በርባዴቲ ገሩ ስኒ ገሌራ ወንቲ ኩን ሲገሌራ ማፊላ ተማይቹ ሙዛሪ ፈኛ ዳጀታ ጅርቲ ዳምሰ ሲቲ ቀሲ ሙዛሪ ፈኛቴ አገርቴቲ ነቲ ፈጋታ ደቹና አከሲ የለው ሚቲ ወመሲና ሶፍቴን ረዲቢያ ሙዛሪ ፈኛቹን በርባልሳ ዳቃማ ፈሰለ ከናፍ አማ አከሚያቲ ካዮ ከጅጅርቴ ገራ ከኘት ደብተሞ አል መካናን ይትፉፍት ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርቱ ነጉማ ፈያዳ ጅራ ቆይስን አዳዱማ ሃራ ቀኒ ዳኑ ባሳ ጅርቱ ሙኑ መቲ አዳ ብየ ኪኛም ቤኩሙ ገኑ ዲቤጅር አዳ ፉዳ ፌሩማ ከነ እሳቲ ሜሜኩ ዳዳኛቹ ዳፍ ዲበማ ጅሩ ብየ ከሚቲ መታ ተላቀሙ ጀልቅ ባዛረ ዳሎጊያ ከራባ ከቲ ቡሉጊያ ለወንጋ ከሲ አሊኑኩ ጋራቁቱጊያ አካዋራ ቢቴሴ ከራባ ከቲ ቡሉጊያ ያጋራ ማርካባሴ አሊኑኩ እንስመጣ አትላቅ You keep talking, man. ምንድነው የሚጨፍረው ጀግና ነገር መዳይ እንዲቀልልኝ ነው ይቀልልኛል ባንድ ጂያዝ ወይኔ እንደሱ ይሻላል እንደሱ አሁን ቀለለሽ በቃ አልቀለለም በደንብ በል ኧረ በአላህ ይቸረዳል ብለሽ ነው በአላህ እንደሱ በል ኧረ እንዴ በአላህ ኧረ ምን ነው አባብሶታል እሱ አላቀለለ ቁጭ ብድግ በል እስኪ ቁጭ እንደዚህ ብድግ ቁጭ ብድግ በል ይቀለኛል ቁጭ ብድግ በል ይቀለኛል ቁጭ ብድግ በል ቁጭ ብድግ እኔ እስኪ አስብለኝ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ አስብለኝ እሺ በይ ወይኔ አንቺን መጣ መሰለኝ እሺ ታዲያ እንዴት እጅን ዘርጋ ብለሽኝ የለ እንዴት ታዳሽ አረ ምን ሆነሽ ነው ጊዜው ልፋኒ ወንት ጀራ በርባጭስ ዋንም ቤከብድ ዘዳ ሶራጭ ሳደ በቃ ዋነ ከናት ይገሩን ከና ጀዳኒት ነቲ ፈካታ ዱርባፍ ዱርቤ ሊደውን ቀምኑ ጀዳኒ ጀልቀበኒ ጁ ደስሜል ነው ዛሬ ቀኑ ልዩ ኮኖ ላንቺም ለኔ የነጠላው ብዙ ማምጫ ለዘመንሽ ለዘመኔ ብቸኝነት ድል ይነሳ ሊያገኝ ነው መቋጫው ታታትሽን ያየሁት ጓጉቻለሁ ባልሽ ልሆን ታገቢኛለሽ
ታገቢኛለሽ ታገቢኛለሽ Oruutaa wanta akka kanammaa akka qalliitti ilaaluun qabnu durbaaf durbee jalqabna ijoolleen dhiiraa sheessaa adeeman gara kiisaadha bakka durbaaf durbee jalqabdanii aadaan taane aadaa biyya sanaaf iddanii asti hin ta'u bakka da'umsa sana numa dandeenya malee numa gisuma seen akkas jettanu sunuma duukaa akkas janna malee. Baby just bend down, pause. 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 Baby just bend. Itu kan durbaa jennu jara dhiirotaas birrii jechuu jalqabdanii akkas ta'e dubbi bakka birrii nama maarii bitaa jira jechuudha jaalalaa faa jira jechuudha jarri birrii hin qabne nama argachuu hin danda'anu jechuudha jarri birriidhaan nama bituu hin dandeenye nama barbaadan argachuu dhiisan jarri birriidhaan nama bituu hin dandeenye jaallachuu dhiisan ergasii giseen birrii hin qabne maalan godha beektu yeessa ture sanatti jechuudha rabbas isiin deebisanii birrii yoon lama birrii 200 yoo taate akkana cabsiitan boorsaa kaadhan ture birrii jechuudha gaafa san arra garuu ergan abbaa qabeenyaa ta'ee birrii kana hin cabsu jechuudha kun akkasiin kaa'unnati tola maaliif ni galee birrii cabsuun lakka dudda kutuun akka norree nama godha akkatti birriin arganne si godha birrii duddan cabsinaas birrii amma erga abbaa qabeenyaa taane birrii dachaasuu dhiibneer sini galee birrii akkana dachaasanii maranii kaa'uun hin ta'u bakka fayyaadhuma isaan akkana boorsaa kaa'a achi ol fuudhee yoo waa kaffalullee akkana godheetanii akkana godheetan yoo namaa kennullee akkana godheetuman kenna malee akkana jedhee cinqamee akkana jedhee tokko jedhee falaan tokko keessaa fuudhee nama hafeera sun gaafa hiyyummaa hafee hiyyummaa wajjiniin darbe rabbi hiyyummaa sin deebisinii hiyyummaan baddee haaftu kanaaf akkasi jechuudha gaafa ammayyuu taanaan warri hiyyeessa taatan jirtan birriin cabsina birrii fayyumaan akkana gadi kaa'a sinii galee yoo sin didde haphii akkanaa taate fayyaan taatu yoo haphii akkanaa taate birriin dheerinaan namaan teessu waan ta'eef kaartoonii muraatii akkasitti bira kaa'ati boorsaa kaa'adha. Yoo siin haphatte kaartoonii murtanii irratti ashagdanii lafa kaa'uu qabdu malee birriin cabuun qabu dhageessanitti miti akkas taptaamii ta'uu dandeessu kun karaa haptaamii taatan keessaa isa tokkodha. Kuni soba. Birriin akkasii yaaddan qofaa miti wanti siin nama dhabsiisin hin jiru jaalallee keessanillee isin hirkaa. Annan dhiifne yaani. Abel. Wayye. Konkolaataa akka tinaamittuun barbaada. Maalaaf haa jirtaa? Dhugaan sin jechaatu jira. Hiriyaa koo abbaa warraa ishee biteef jira. Wanta inni biteef anis bituun qaba jechuudha. Yoonaa bituun barbaanne amma kana maal saarsa? Ajjeenyuuf kabajii taa'ime. Maal ta'a yoonaa bitte anis akkasii ta'uun barbaada. Nuti jireenya keenya yemmuu jiraannu akka keenyatti malee akka isaanitti miti. Kanaaf bituun narra jira jedhee yaadu. Haasaa kana yeroo mara sirraa dhaga'uun uffeera. Yoo ati hin bitutee nama bitu baay'eetu jira. Karaan bal'aadha deemuu dandeessa. Dhumni isaan koluu namni waadaa ka'an sibee kan se'aa sibee kun wallaale. Ani kosii bituu dadhabee miti. Nadaajii gisee kanaatu baay'ee cimaadha beekta. Akka kanaatti baatti akka hin deemnee dhaafani. Nadaajiitu dhufee jedhanii karaatti itti adeemne irraa waraabannaa ayyaana kanatti noolla. Ati jilbatti ulfooftee maaliif tirattaa fiigi? Maaloo namitti nanaa adaraa rabbi yoonii koo lubbuudha nafteeta. Ayyaana baasii du'i ani ayyaana fataa jedhe dabarsuu barbaada. Kanaa jedhitani malee ansi bituu dadhabee miti siif galee miti beek. Mansuur illee gaafa ቲክቶኪ kanarra ba'uun of abaare jedhaa jira. ጣሪ ምስክሬ ነው። ይሄንን ፊት የሆነ የማይታወቅ ፊት ቢገኝና ዛሬ ቢሰካለት በህይወቴ ምን ይቆጫል ብትለኝ ታዋቂ ሆንኩበት ቀን ነው። እውነቴን ነው የምነግርህ። በጣም የሚቆጨኝ ነገር ቢኖር መቼ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቼ ታዋቂ ሆንኩት። ከብዙ ነገር አበላሽቶብኛል። ሱራ ከዝዳ ዘራ ማልጀላ በሌስ ያደር ጋፊን ጉዳን ካጅሩ ከነ ተኮፋን ጆሌ ሙዲ ይተቀባጅሩ ነገራችን ላይ እኔ ሙስሊም ነኝ። ለዲን እስላምና ለአብይ ነው ነፍሴን የምሰጠው። አሁንም ደግሜ እናገራለሁ። ነፍስ አይከብድም ወይ? ለአብይ ለአብቹ ከነፍስ በላይ ምን አለ በዚህ ምድር ላይ? በቃ ነፍስ ነው የሚጨርሰው። ካለ ሰጠዋለሁ። እኔ ሰላቴው 30 ግጄ ሰላቴን ሲጨርስ ለአብይ ነው ዱዓ ማለት ነው። ምንድን ነው የምትለው? እድሜውን አላህ ይስጥ። አሰብ ላይ አሳምተ በላይ መስላል አይደል? ወይ አሳብ ብቻ እሬቻ ራሱ እናከብራለን። እዛ አይደል? እሬቻ እናከብራለን። እዛ አይደል? እኔ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ። ውጭ ሀገር ሄጄ 15 ቀን አንድ ወር ቆይቼ ስመለስ እውነቴን ነው የምነግርህ ቤቴ የቱ ጋር እንደሆነ ሁሉ የሚጠፋብን ጊዜ አለ። በለውጡ የተነሳ ደብረ ዘይት ያለውን አውሮፕላን የሚነሳበት አየር ኃይል ግቢ ጎብኝቼ አውቃለሁ። አሜሪካ ላይ ያሉት ነገሮች እኮ እኛ ጋር አሉ። አሜሪካ አለው። ዛሬ አሜሪካ የምትሰራው አገሯን የምትጠብቅበትን መሳሪያ የኔ ፕራይም ሚኒስተር ለአገሩ መጠበቂያ አድርጉ። ጣቱ ትውልድ ስለ አብይ ስትናገር እያለቀሰ ነው የሚያስረዳ። እውነቴን ነው የምነግርህ በጣም ብዙ ሰዎች ለአብይ ያላቸው ፍቅር ምን ብዬ ልገልጽልህ አልችልም። ይሄ መጽሐፍ
ሲመረቅ አብሬ ነበር። በእውነት ነው የምነግርህ። ይሄ ማለት በአብይ ዘመን መፈጠሬ ለእኔ ትልቅ ዕድል ነው። wanti inni jibbeef tokkoffaan kana ijoollee muudii qabaa jiru ijoolleen akka barbaadan darajaa sagadi kuffisaa jiru namoonni akkanaa kun immoo kan hojii hojjetan maqaa jaraatiin gatitee jennaan maqaan jaraa immoo yoonni akkana kufaa deemu rakkina guddaa jararratti fidaa jira gatitee jennaan inni iyyuu guyyaa onlaayinii kanarra guyyaa tiktookii kanarra ba'aa baaree jira haa ta'u malee tiktookii kanarratti namoonni beeknu keessaa ijoolleen gurguddaa baay'eetu jiru keessaa immoo gurbaan ijoollee gorsuudhaan beekamu keessattuu ijoollee durbaa gorsuudhaan kan beekamu namoota haarii kan gorsuudhaan beekamu mucaa waggaa 22 du'uusaa dhageenye ታፈቅሪውና ከሚያፈቅርሽ የትኛውን ትመርጫለሽ? በደንብ አስቢበት። ይሄ ጥያቄ ቀላል አይደለም። ሁሌም ቢሆን ሴት ልጅ ሴት እስከሆነች ድረስ መምረጥ ያለባት የሚያፈቅራትን ነው። አቤኔ እንደሚያፈቅረኝ እንዴት አውቃለሁ ካልሽኝ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሰርቼልሻለሁ። የሚያፈቅርሽ ወንድ እጅ ላይ ከገባሽ የንግስት ህይወት ነው የምትኖሪው። የማያፈቅርሽ አንቺ የምታፈቅሪው ወንድ እጅ ውስጥ ከገባሽ ግን መጫወቻ ነው የምትሆኚው። አንቀባሮ ያኖርሻል። እመኚኝ፣ ትንሽ ጊዜና ትኩረት ስጪው። ፍቅር ያስይዝሻል። እልም ያለ ፍቅር ከጊዜ በኋላ በፍቅሩ ወድቀሽ ትገኛለሽ። ሴት ልጅ መቼም ቢሆን የሚያፈቅራትን ጉርባን ኩን ቲክቶክ ያነረታ ከስተሩን ጆሊ ጉርሱዳን kan beekamuudha waggaa 22 keessa fooloorsii 500 ol kan qabuudha haasa'u malee jechisaa dhumaammoo kana ture. Anyways በጣም አሞኝ ነበር። በጣም ከኛው ጉዳይ አላ ራሴን አልነበረው በጣም እስከ ምን ደረጃ ደረስኩ? አሁን እግዚአብሔር ይመስገን I'm fine. I'm good. I build myself different. I'm build different. Yeah. ና ምን ልልሽ ነበር? ወይ ስሚኝማ ኮንቴንት አሁንም ቪዲዮ እየሰራች ነው ወይ አቁመሻል? ምን አይነት ቪዲዮ እንደ በፊቱ የመልቀቅ ሀሳብ እንዴ? እሺ ቪዲዮ ላይ እንዴት ነሽ? አሁን እየለቀቅሽ ነው? ላስት ፖስት ምን ያክል ጊዜ ንገሪ። እኔ ኩን ጓደኛው ሰሳቲን የወርቶ ጃለሌ ሳቲፊ ሞ ዋን ከነ ኤርጌ ጅራ ሞተ አልሞተ ይባላል። መተሽኝ እስቲ ወይንም ደግሞ ምናልባት ወደ ከተማ ከወጣው ታየኛለሽ። ምን ያክል እንዳመመኝ ታየኛለሽ። ምን ያክል ከባድ ሁኔታ እንዳሳለፍኩ ፊቴ ይናገራል። እና ምንም እንትን ያልኩት ነገር የለም። ስልኬ ፓስወርዱን ረስቼው አይፎኑን ስልኬን ፓስወርዱን ረስቼው ስንት ቀን ሙሉ ዝግ ነበር። አሁን ቅርብ ቀን ነው ተከፍቶ የመጣው እና ከምንም ነገር ዞር ብዬ ነበር። ቴሌግራም ምናምን ትላንትና ነው ምናምን የከፈትኩት። ሁሉ ሶሻል ሚዲያን የከፈትኩት ትላንትና ነው። መቶ ራሱ ስልኬን ሳጥን ውስጥ አስቀምጬ ጃለሌ ሳቲ ቆፎሶን ታኔስ ጓደኛው ተሳቲን ሞ ኤርጋ ከሲ አይማቱሪ ችናቢኒ ከመሞቱ በፊት የተናገረው የሆነ ነገር ነበርና ስፔሻሊ ለወጣቶች ትምህርት ትሆናለች ብዬ ስላሰብኩ አንዴ ላሰማችሁ ያረዳል። እግዚአብሔር ወደ ሙሉ ጤና ይመልሰኝ። በደንብ ልጠንክር። እግዚአብሔር የሆነ ሰዓት ትልቅ ቦታ ደርሰን እናወራዋለን። በጣም ትልቅ ቦታ በተለይ እኔ አሁን ያሳለፍኩትን ሞመንት በቃ አውቀዋለሁ። ትልቅ ቦታ እንደምደርስ 100% እርግጠኛ ነኝ። በቃ እትስ በ27 26 ዓመቴ ሚሊዮነር እንደምሆን አውቃለሁ። እንደውም እዛ ላይ ላልደርስ ይችላል አውቀዋለሁ። ራሴን በደንብ አውቀዋለሁ። በደንብ እንደሰማችሁት ነውና እዩ መካ አዱኛ ከነራቦ ቀን ነው ቤክኑ ድረኛ ከሰን ከሰቲ ሪላክስ ጎዳና ሞተስን ይወጅን ዘራን ወጅን እኔስ ዩ ቢቹ ሲል ወሎሊን ሰቀባተን ወሊዎችን ሐራረም ተኒ ከወጅን ጃለተን ይወጅን ዘራተን ወልጅ ባዳ እንጀረኛ አዱኛ ኩን ባያ ከሲን ገባብሉቴ kan argazru garabratiin isum bona baqalan mucaan isin saboonum maadhan waa'ee saba saalellisuun beektan kun harara koo hamaarra jira. Waggoota jahaan dura gaafa
awwaalcha artist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti rasaasaan kan rukutame gaafa sana yaalii baqaqsanii yaaluu hatattamaan hospitaala Ambootti taasifamus bakka rasaasni itti jirtu sana baasuu waan hin dandeenyeef rasaasni keessa osoo hin ba'iin somba jalatti hafte waan hafe immoo gurbaa kana gargaaruudhaaf namoonni heddummaatanii haasa'aa jiru. Gurbaan kun lubbuu keessa jira gatitee jennaan. Gurbaa kana keessaa immoo yoo wanti kun hin baane hafuura isaa dhoowwite akka inni hafuuran baafannee fi akka inni hafuuran galchine kan godhaa jirudha. haa ta'u malee namoonni bebbeekaman gurguddaan ሰዎች እንግዲህ ወንድማችን ቦና ከ6 ዓመት በፊት በጥይት ተመቶ ነበርና ጥይቱ ከውስጡ አልወጣለትም ነበር። አሁን ግን ለህይወቱ በጣም ያሰጋዋልና ግዴታ ሰርጀሪ ተደርጎ መውጣት አለበት። ለዛ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልገዋል። ሁላችንም የቻልነውን ያቅማችንን እንርዳው። ጉርባ ከነ ነሞኒ ቢክኒ ሃሳ ከናኒ ቤከመ ይረጫለ ጨን ሂሪያም መለመሌ ኦፊ መለዱ ጀዴ ሮሮት ለሚ ዲሴ ገቴን በቀዱ ጀዴ ልቡ ቢሊ ቀባቱ ማፈንጉለናና ሰበኮ ፈልማ ዱኤን ታደሳ ብሩታ ጀዴ ዱጋ ሰበሳ ሂሜ ልቡ ቶኪቲ ቀቡ ወሬገማፍ ካድሜ ጋፈ ለሚን ቡቀ ዱርሴ ቀቀቤ ቶሌ ጋፈ ሮሮን ጀባቴ ሁምና አርቲቲ ሎሌ ዱጋ ሰበሳ ሂምና ለፍተከ ስርቡ ተኤ ነምና ከእዩ ተኤ onneesaa ishee sibiila sana fuudhee waltajjii koree geerareetti dhaaddatee dabeessattoonnee hore. haa ta'u malee gurbaan kun immoo akka mamuudhaaf birri baay'ee gatiin ni barbaachisu jenna. Baay'ee nama gammachiisu isinii fidee dhufee ammallee qarqaarsi akkuma itti fufeetti jira. Artistiin keenya jaalatamaa Galaanaa Gaaromsaa Boonaa Baqqalaatiif fakkeenya ta'uudhaan qarshii 50,000 galcheefira. Maarree Boonaa Baqqalaa sarjariidhaaf qophaa'aa jira yeroo ammaan kana. Sarjarii karaan immoo wanti isa mudatu hin beekamu dhugaa dubbachuudhaaf. akka tasaa ta'ee sarjariin kun yoo milkaa'u baate Boonaa Baqqalaa dhaabbatee deemuu itti ulfaachuu danda'a. Maarree qarqaarsi keenya ammallee baay'ee isa barbaachisa waan ta'eef viidiyoo kana koopii liink riipoost sheer gochaa namoota baay'eedhaan gaha. Abbaan qabeenyaa Oromoo akkasumas sabboontonni Oromoo mucaa keenya cinaa dhaabadha jennee yaamicha ammallee isinii goona. Inni garuu waa'ee gisee hatsee irratti rukutamu akkas jedhee dubbateera. Guyyaa Caaluun rasaasaan rukutameen turanii gaafa ceendu rasaasaan rukutameen. Atimoo? Yeeyee. Hospitaala na fuudhanii deemanii rifaraallee amboo yeroo sana opereeshinii godhanii garuu iddoon taane waan jiruuf fuudhuusaa irra taa'uusaa furmaata jedhanii kaan yeroo sanatti ishii fuudhuutti iddoon taane waan galte ishii fuudhuutti waan biraa tuqna jedhanii waan tilmaamaniif natti fakkaata. Haa taa'u jedhanii deebi'anii isa baqaqsan hodhanii opereeshinii godhanii tuman dhiisanii yaa'uun ture amma fayyee garuu. Wantoota hin dhagahamu garuu saba. In dhagahama wanti dhaabbataa otoo hin taane wanti kun waan akkatti dhaabbataa ta'e konstaantiidhaan yeroo hunda si dhukkubee deemsa si dhowwuu taa'uu si dhowwuu furfachuu si dhowwuu otoo hin taane akkuma nama kamitti yeroo na laaltu amma nama fayyaan fakkaadha garuu fayyaadhumas rabbiif haa galatu nan deema iddoon fedhe olii nan gala maybe akka wantoota tokko tokkotti wantoota garaagaraa waan adda ta'an hojjechuu dhiisuu dandeessa yeroo tokko irreecha baranaa irratti yeroo dhufu daandii dheeraa fa'aa yeroo deeme natti ka'a. Dhukkuba rasaasitti waan keessa jirtu wanta ulfaatu fa'aa waliin fuudhu baay'ee kaacha kana daandii dheeraayyuun baay'ee yeroo irreechaa kanatu daandiin hin jiru ture asiis miilaanii bishooftuuttis duugamii kaasnee naannoo kellaati amma bishooftuutti miilaan gaaf sana na dhukkube daandii deemnaani achii galee rifaraala deemnaan rifariinaa barreessanii Paawuloos dhufeen ture. Paawuloos immoo akka rasaasa taanaan abeetinaan jedhanii abeetitti na barreessanii abeeta dhaqeen achitti laalame. Ammas ba'uusaa caala taa'uusaa si fayyada. Ishii baasnaatti ammas wanta biraa tuqne hiddi biraa tuqamnaan baraleesii ta'uu dandeessa wantoota garaagaraa waan ta'eef egaa akkanumatti yoo taa'e si fayyaadha. Yoo waan baay'ee hafuura baafachuu si dhowwee taa'uu si dhowwuu taate egaa gara cabettaa yaasuu jennee murtoo sana ofirratti fudhattee rasaasa sana si baasuutti deemna. Garuu ammas hin dhukkubnetti si miidha waan ta'eef otoo taa'eedhani. Egaa dhukkubni isaa wanta konstaantii sitti dhaga'amu miti. Garuu wantoota tokko tokko irraa of eeguu barbaada qorraan barbaadu sibiila waan ta'eef kan akkasii jira. Egaa inni guddaan guyyumsaan iyyuu lubbuudhaan hafuu keenya namoonni baay'een kan du'anis jiru. Inni guddaan akkuma inni haasee lubbuu isaatiin hafuun waa hunda kan caaludha. Gurbaan kun akka inni fayyeen wajjin akka inni xaabate wajjin akka inni ergaa gurguddaa dabarsee uummata keenyaaf hojii guddaa hojjetii seenaa dalagee kan darbu. Ta'uusaatti baay'ina namana haa ta'u malee hundi keenya iyyuu waan qabnu du'aayiidhaanis gargaaru keenya akka hin irraanfanne ijoolleen keenya ijoollee keenyaaf gandi ilaalamu ijoollee keenyaaf amantaan ilaalamu ijoollee keenyaaf wanti tokko tokko ilaalamu gatiitee jennaan namoonni haariin keessanuu waan kana irratti hirmaachuun keenya dirqama sagantaadhaaf qabni kana sagantaa biraatti ani ansuudha ati eenyuun koomenti jalatti barreessuu keessaa akka dagadde zaramee waraana ajuun turtani.